Nukku beechuu barbaadan silaa bakkasii sanani waa ta'e silaan irraa du'e ilmoonti an haati irraa waa ta'urra silaan ani waa irraa ta'e natti tola silaa inna yaa hedduu dhukkuba anis akkanan turre akkuma inni isiniin jedhe san namni hundiniyyuu akka tokkotti hin taa'u foon narraa dhumuun hedduu natti hin dhagaamne ammootu ani haati mana xiyyaa sun dhukkubsachuurra silaan an dhukkubsadhe filatamaa ture homa waan ati gootu waan hin jirreef jaalattee dhukkubsattu jaalattee illee wanti hin jettu waan amma asliin isin yaasoo jiru kana wallaahi an aslii hin beeku jechuun keessa kee rabbumattu si beeka sii galee taachirraa hafte simaat of beeka silaa bakka isii sana na dhukkube jechuu barbaadan silaa bakka isii sana ni waa ta'e silaan irraa du'e ilmoonti an haati irraa waa ta'urra silaan ani waa irraa ta'e natti tola silaa inna gaafa biraatii waan ani isin gaafadhu subscribe naa godha waan biraan maallaqas na gargaara jechuu hin danda'u fayyaa isii rabbi naa kadhaafi ani isiirra ilmaan kiyyarraa isii waan jalaa ta'urra ani silaa irraa waa ta'e abbaa dhabdee wayya haadha dhabdeerra ilmoon haadha hin qabne akkamitti akka isiin guddattu nus haadhallee qabaannu haadharraa fagaanne akka itti guddanne nuti beeka osoo haadha qabnus dhabnee jirra ka ilmoo haadha hin qabnes nu madditti agarree jirra kanaaf rabbiin fayyaa isii bakkatti isiidhaaf haa deebisuu warroon isii maal dhukkuba jedhanii na gaafatanii feesbuuk irratti kana dura maxxanseen ture namni dhugaan seene waan isiin yoo ol kaatee dhaabattu yoo ati viidiyoo yoo laalteet sooshaal miidiyaa kanarratti waan ati maxxansitu ka dhugaallee jiraachuu danda'a ka sobaallee jiraachuu danda'a laakiin ammootiyyuu mana keessa haati mana xiyyaa ni sochooti garuu yoo nyaatte yoo bishaan dhuyde ni dhukkubaan yoo dhuyde amma asii gaggabdi yoo nyaatte asii gaggabdi handhuura malee ati tubboo malee tubboon qilleensa baasu hin hojjetu tubboon nyaattu tubboon ittiin sagaraa ittiin bahu kun muluun hin dalaguun garaan isii badhaabbatamee jira akka gaafa ulfaa jirti garaan homaa irraa hin deebineen garaa san bakka sanitti deebisuuf opporeeshina gootee garaa san hodhanii dachaasanii achi booda ammallee opporeeshina godhanii sibiilli keessa galaa jechuu tubboo handhuuratu handhuura hiikkate wayti isiniin jedhu handhuura yoon qabaatin ilmi namaa kun deemuu hin danda'u handhuurri kun immoo tubboo 12 wali qabee jira tubboo 12 kana wali qabuuf sibiila keessa galuu qaba sibiilli sii keessa galu kun asirraa qalamti asirraa jalaa qalamti jedhe doktorri ammootu isaa kana seensisee opporeeshin godhuu miti harkaan qabachuu hin sodaadhaa jedhe nama hin sodaadha jedhe qabii jechuun hin ulfaate xiqqishuu isii haaciistu haara bakka itti galfatu jiru namni dhale wallahi dhugaa yoo isinitti hime an abbaa mana isiiti ana arga rakkoo isii ganamaaf galgalallee ammootu anatti hin quunnitu anattuu hin quufti ilmoo isii anatti hin quufti yoo anatti quufti abbaadha jettee itti hin quufti garaadhaan hin callistu hin teettu ani biraa rafuu danda'a isiin ol jette akka ol jettu sun hayyamaa miti yeroo isiin achi ol jettu garaa kana qullutu akkanatti ol dhaabata haga harka kiyya kanaa garaan isii kun ol bahee kanaaf rabbiin naa kadhaa fi warroonni achirratti illee dhugaa hin seen dhugaa akkasii seetan dhugaa isinitti himu jira dhugaa san ammootu viidiyoo san illee ijaan agartanii viidiyoo san jaaladhee osoo hin ta'in waan dirqameef isiniin mul'isee jechuu waan namni narratti onni jedhu sababa kana an afaan ittiin na gargaaraa isiniin jedhu illee qabu haati mana xiyyaa saree hanqattee namni yoo dhale hoolaa hanqattee namni yoo dahe kabajaa qabaa kabajaa san hin arganne wallahi rabbiin haganayyuu bulchuu isiitiif haganayyuu tirsuu isiitiif alhamdulillahi jedha kunuunsa sila argachuu qabdu san hin arganne kunuunsuudha wal kunuunsuuf yookaan isiin kunuunsa argachuuf nama si barbaachisa ani irraa fuudhee isiin narraa fuudhee namni lama waan tokko godhuu hin danda'u ilmaan kan nam tokkoo fi lama waan tokko godhuu hin danda'u walii galanii yoo nama hedduun qaban qofa qabamuu dandeetti ilmaan sababa kanarraa kaka'e yoo an ilmaan ka qabu taate isiin tuuntoo dhiitti dhaabachuun sun miidhaa hin teettu yoo an tuuntoo dhiqe yoo an gabbaye akkuma asliin isiniin jedhu achi dura dalagachuut ture isinii galee subscribe naa godha ijoolleeti feesbuuka kanarratti illee ol baasutti hin turre sababa isaan xixiqqoo turaniif miidiyaa kanarraa fagaaddeet ture miidiyaan gaarii miti namoota gaariitu jira nama ilmoo dhabee jira waggaa meeqa dhabee jira hamileen isaa maa cabti yookaan ammoo maatti dhagama ka jedhu xiqqishuu isii ija namaatiifis gaarii miti sababa saniin ka wal qabate irraa badee ture
وانت نامچو بربادو هذا من تيا نادر مدا في ربي جج نادر مدا في سنين جچو برباد ربي ناكردا في وما ون برا ون سينغو تني فنله ون سي غدو دندو نجرو ربي بيچت سي وا غدو دند ان نله وا غدو فينندو سلا هذا باب رله جراته سلا با ما دتي برله جراته تايساني برله جرانه كانوا ما هما انجرت سنيغله غرو وان ربي للبي وان ربي غنم للبي إمارغن أكمتيو أولني وانتي بيانما كان كيسا نسودا جسيو جراته غنما في غلغلا إلمانا فرقا بدي في غونين دندو بلادا جرين بيتنا بيك سياسة بيتنا هم بين أصل اللي كيسا جر إن سودادا سرير رانيو ربين في ديتي هذا مناتي ينار كردو كبسجر إسي ربنا رايو فرات أنا كمنتا أكمتي قدسان أنا ربين بكسان أنا نهاجر أنا سلاد أكوبا جيرة تنداد الراجي جيرة الراجي جيرون دندن الرابات دندن سلا الرابات أني ألفام ديو تنا إلفا باتي سجل باتة الموش هنجرب باتة هات نله هندورا جرا دكوبا ديرن سلا أنا ندكوبه سلا أنا نجتة جدي هذا بكسي أكس توسن karena ulfan dah sininja tu berbeda angkan mesin dama galato masih sininja Rabbin namfattan nayu akasin kunusan argatini akasin sareda te akasin horian katen beilada kan katen wallahi hati manatiya wamantan alhamdulillah rabbu majra amma boda le rabbi jira kana duras rabbi jira isumata singelle isumata ilmoshani saniralle hambise singe rabbu masanna karadda namni wae mana ilmo be wae rakko be kunamumma be wae dukubbi be ربي كيسن غنما غلغلا صلاه كيسن صلاه شرن كيسن نندغتنا سنجر جچو بربادا كرب تلافسه ليلي دابت ليله القدر كيسن نندغتنا سمولون كيسن سنجدا وبليانتي تا مسلمات كريستانا هند كيسنيو ربي جچاني سنجالندا الفادا بركادا سنجدا اندام سكي كانوا دكتور يلا تومي اغانو بوليوان كي يدغيتني علم ديرا وعمل ايمان قبو ان الفات بيتني والله ركو اوربو كان صوفي قباده isinin gaafadhu garuu waan godhuun qabu waan argite tokko sitti ulfaate isinii galee soo kanaaf obboleewwan kiyya abbaan rabbiin laaffiseef lakkoofsa isaa hin qabdanii feesbuukii isaa amaan huseen jedha achi jalaan dhabdanii gubbaa kanatti illee isinii maxxansaa bilbilaa fi warri duraan gargaaraa turte illee hin hifatina bilbilaa fi warri lakkoofsa isaa isin bira jiru qunnamaanii karaa feesbuukatiin dubbisaanii warri mootu adraashaa isaa dhabdan inbox yoona gootan lakkoofsa isaa isinii kenna soo kanaafi tokkoffa irratti amaanaa wanti asirratti dhaammadhu liinkii as gubbaa kana tuqaatiniin yuutuub chaanaalii isaa kaje 10,000 irraa jalaa hatame kana achitti deebisaafi kun yuutuubii 2,000 qabu maammeen kenneefi jira sabskiraayib godhaafi amaanadha kun lammaffarratti viidiyoo kana sheer godhaa baay'ina sheerii keessa nama mucaa kana jireenya isaa jijjiiruu danda'u bira ga'uun mala viidiyoo kana sheer godhaafi sadaffarratti akkuma innuu isinitti himate waan dandeessaniin bira dhaabbadhaa haadha ijoollee shanii tana waan haakimaan dhaqatuu fi waan aannaniin bitatu ergaa fi yoo mootuu yaadalleen isin beekuu dadhabdan kamaal goona deebinee isinitti bo'uun kenna hafan qabu isinillee viidiyoo fiduun hafan qabu akka carraa ta'ee hin beeytanii mucaan kun haadha ijoollee abbaa ijoollee shaniiti jara kana hin beeytanii haga tokko rakkoo namaa kanarratti akka asli nama arrasa malee in soban jenne mallaqa nama nyaatan jenne akka isin na amantanillee dhugaa qaba waan isin amanuufi amma isii madaa qabdu san as filuu dhabee yoo isin diddanii jettan kaanam diddanii jettani yoo isii viidiyoo fiduun kennan hafu kanuma abdii muktaar hiriyyaa isaa waan jedhe yoo qabaate haa dhufu hammasitti hundi keessanuyyuu linkii kana gattuqa sheer godhaa fi maadii keessa eessa abdiidhaaf yaada yoo qabaate yoo qaingaa itti booyaa maadii shaaru nuraddiin indakkannis shaara 40 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نجاجرتو وان هندايو أصلين دبتي جرا جتون حال جرو هدو نمبر كذا إني أما وانتي رفني وانتي قدان يوتيوبي سني يوتيوبي جلا هاتمه جلا بدي شودا
kanaaf yuutuubiin amma haaraa baname yuutuubii gaafa jalqabaa banamuus viidiyoo dalaynee jirra isinitti himnee turre ijoollee tanaaf yoo aananis ta'e yoo kabis ta'e yuutuubii kanarratti viidiyoon ijoolleedhaaf baname haa itti dalagamu jenneeti banne san booda garuu yuutuubiin innis dalaguu seeraan hin dandeenye akkasumatti osoo inni dalagu wanti jedhu yuutuubiin jalaa bade kanaaf yuutuubii amma baname kan liinkiin gubbaa kana jiru hundi keessanuu sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a sabskiraayib gochuudhaan yeroo hundaayyuu hordofaa maaliifuu yuutuubiin akka waan salphaatti ilaalinaa viidiyoon inni yuutuub irra gadhiisee isin laaltan suni ijoollee tanaaf aanan bituu danda'a jechuudha waan yuutuubiin sun kafaluuf irraa kanaafuu hundi keessanuu namoonni amma feesbuuk irratti ilaalaa jirtan nama 700 wayii namni 700 wayii kun liinki kana gattuqaa subscribe godha warri linkii gattuutanii subscribe isiniif ta'uu dide immoo gara yuutuubii seenaatii Aman and Sifu family jedha search godha isni ba Aman and Sifu family tani search yeroo gootan yuutuubiin kun isni baya amma subscribe isaa dhukatee jira viidiyoon isaatis irra hin jiru ka duraanii bade san akka subscribe hin goone kana laaltaniitis viidiyoon isaa irra hin jiru viidiyoo biraatu irra jira viidiyooleen siyaasaa kan kana dura Mahammad Sultii irratti maxxansaa ture santu jira laalaatii subscribe godha yeroo hundaayyuu hordofa wanti kun waan salphaa miti isin maatii taataniitiin subscribe gochuun keessan achi booda isa hordofuun keessan akka waan ijoollee tanaaf waan takka godheeti kanaafuu hundi keessanuu subscribe gochuudhaan maatii Aman and Sifu family akka taatan asumaan isin affeerraa namoonni YouTube qabdanis gara YouTube'itiin wanti gochuu dandeessanii viidiyoo kanas Facebook irraa buuftanii YouTube irratti maxxansuu dandeessanii achi booda immoo liinkii koomentii jala keettan erga maxxansan namoonni maxxanfattan jechuudha liinkii isaa laalaatiin koomentii jala kaaya hundi keessanuu akka namoonni subscribe godhan Facebook irraa liinkiin gad tuqamee subscribe nuuf ta'uu dide warri jettan gara YouTube deemaatii Aman and Sifu family jedha search godha isiniif dhufa achi booda subscribe godha galatooma anka haganuma waan irra caalaa jiru asliin dubbatee jira fayyaa haadha mana isaa haadha warraa isaatillee inni isiniif himee jira waan hedduu nama rakkisu an naa'ifi wajjin anallee surree akka darame anaaf beeka naa'if amma as bira qabadhee taa'ee naa'if hin argitanii akka ittiin iyyuu akka ittiin na rakkisu taa'u dide shan ijoollee afur jechuun garuu ammoo hagam isa caala rakkoo akka ta'e hundi keessanuutti ilmaamuu dandeessanii akkanumattu jechuudha osoo isinitti hin dhufinuu laaltaniitu maanuu jechuudha kan tokkochi kun hangana nama rakkisu gaafa afur ammoo ta'e maal akka nama hagam akka nama rakkisu akkasuma jireenyaanis gabbayeetu dalaguu hin danda'u namni kun maaliif ijoolleen tuni garinteetu ka afurii tokko taatee haatiin qabattu lama taatee yookaan namni ollaan siif hin qabu ijoollee afur baay'ee nama rakkisa jechuudha kanaaf hundi keessanuu waan dandeettaniin support godhaanii warri ammoo gara biraatiin hin dandeenye gara YouTube'itiin hordofaa subscribe godhaati hundi keessanuu waan guddaa miti waan sa'aatii yookaan isinitti fudhatu miti sakandii takka subscribe godhuun subscribe diimama san gattuutan jechuudha namoonni hin beeknes jechuudha kanaafuu galatooma ani kanuma isiniif dhaama waan achi caalaa isaanuu dubbatanii asliin waan hundaa isiniif himee jira namoonni gargaaruu dandeettan ammas irra deebiidhaan haadha warraa isaa akka yaalchifatu gargaaraanii waan dandeettaniin akkuma kana dura gara garaan dubbisaa turtan kunoo Dr. Aslis barreessaa Amaniin Facebook isaa Aman Hussein jedha namni hin beekne barreessaa fi lakkoofsa bilbila isaatis yoo barbaadan isiniif maxxansuu dandeenya garuu keessaan Aslii gaafachuu dandeettan gara hundaanuu isin waan dandeettaniin akka gargaartan adaraa isiniin jennaa asumaan isiniif dhaamna Aslii wanni hafi yoo jiraate an kana caalaa waan dubbadhu hin jiru isinuu dubbattanii fixxanii jirtan galatooma Pejin kiyya kun illee rakkoo qabataa dheeraa yoo haasa'an viidiyoo balleessaa beekta viidiyoo poostiin godhu innaa wanni dubbannu jiru peejii kanallee ani yeroo baay'ee yoo sa'aatii dheeraa dubbadhu viidiyoo upload naan godhu laayivii upload hin godhu waan ta'eef upload godhuu dhabuun mala silaa wanni haasofnu baay'eedha hundaafuu amma awwal tokkoffaan ina namni 700 as jirtan kun tokkoffaa liinkii gubbaa kana tuqaatiniin yuutuubii obboleessa keenya kana subscribe godhaafi yuutuubii isaa subscribe gootanii isa jajjabeessuun ilmaan isaa jabeessuudha amaanadha kun ila amaanadha kun amaanadha kun homoo siraan irratti waan ta'eef lammaffaa viidiyoo keenya kana sheer godhaatiniin nama hunda biraan gayaafi kunis amaanadha sadaffaa abbaan rabbiin isinii laaffise obboleettii teenya haadha ilmaan shanii kana fayyisaa fi ilmaan isiitti deebisa kanuma isiniin jedha waan hafeen immootu yeroo bira walitti deebina baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabaja ummata arjaa kiyya takka isinitti qaanfadheen beeku gaafa mucaa kanallee gaafa namoota birallee isin waa gaafadhee isin irraa dhabee hin beeku
walitti deebina yeroo gaarii naaf qabaadhaa baay'een isin jaaladha ciao Galatooma nagaa ta'a fayyaa ta'a hundi keessanuu akkuma isin jenne sheer godhaa waliif dabarsaa galatooma baay'ee. feejiin kun beektaa yeroo viidiyoon